አንጀቴ እውቀት ፈለግኩ እንጂ ከዕልም ማጀቴ መች ሞላልኝና በታጠፈ አንጀቴ እውቀት ፈለግኩ እንጂ ከዕልም ማጀቴ መች ሞላልኝና እደርሳለሁ ከሰው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور تكيك النجا جبت فيا كيساني ما شاء الله تبارك الله. ابسي شاماكي ولد يعني سبرايز يا جابان وقال لما تافي والله يدو جمدي من من أكاك يجمدن سبرايز يدان وقال أنا أي جالة لك أنا مجاتي سول أوكي ديفي زكون أمالي جي أميجا جي تربة مصديت ولد يعني ما شاء الله تبارك الله بقربيني جنجاتي ولسن أرقسيسي jaalalli jiraate taanaan fageenyi hin daangessu. Wallaahi baay'ee namatti tola. Horaa bulaa deebanaa amma sargi godhatu fakkii wanti isaan deebi'aniif wallaahi hedduu namatti tola maashaallah. Asliin illee kun abbaan maakii yeroo duraallee isatu taqabbalee hadha ammoo ka duraa sabpiraayizii godhanii rifachiisan hadha isiin kun obbooletti aslii wajjin dhattee aslii seenaa isaan wajjin dhattee kunoo jaarsa ofii simatte wallaahi baga rabbiin ija nagaati wali isin deebisee rabbiin ammoo nama raasaa ol dheebutu miti nama deebi'ee ol dheebutu miti nama wajjin bakka tokko jiraatu rabbi sinaa taasisu jedha. Wallaahi baay'ee natti tole. yuutuubii irraayyuu fagaadhee gammachuu isaanii argee jennaanii irratti hojjedhee baga gammaddanii jaalattoonni maakii fi ibsishaa wallaahi akkanuma nama fageenya taa'ee jaalalaan wal dheebotu rabbiin ijira mataatiin wal argisiisa isiniin jedha. baay'ee namatti tola wallaahi maashaallah maashaallah. akkana kuno ijaa wal dheebotanii liivii irratti bilbilaan wallaahi wal dheebotanii kuno hadhaa guyyaan ga'ee jennaan wal arganii akkanuma nama wal dheebote yoom wal argina jedhu hunda rabbii wal argisiisu. akkasii nuuf deebi'anii aruustonni keenya lammataa fi ibsishaan fata kunoo aruusa fataa aruusa jedhee kaduraa jaala fataa jedhee dhufe isiillee akkasuma zana jettee akka gaafa duraa asriin rifachiisee miti kunoo akkana deebite wallaahi maashaallah hedduu namatti tola. ay jaalala tana wallaahi akkana jaalalli dhugaa kijibni jidduu oofamee ati akkasii ati maali odoo jedhanii cabsanii kaasaan kunoo lammataaf walitti deebi'anii nama rabbi walitti ijaaree nullee addan baasu. maakiillee jabduu oromoo intala oromoo wallaahi mo'attu waa hundaan taana mo'attu geemiisiillee gammachuun innis achi gammadee fi guyyaa sanuu silaa wal bira jiraatanii hedduu namatti tola. akka nama wal bira jiruutitti guyyaa sanillee walii gammadanii wallaahi kun waadha rabbii waliin gahee baay'ee na ajaa'ibe wallaahi. akkasii wallaahi jidduun viidiyoo oktee baay'ee tokko namatti tola. asxiyyatillee umurii dheeradhu gisee hundaa gammachiisii biraan hafu wallaahi baay'ee namatti tola. baga gammaddanii jennaani kana dhattee isilleen boolessi matuusi baay'ee namatti tola. rabbii wallaahi haga isin dheebuu ol baatanii rabbii ol biraa isin oofni ammoo amma nama wajjin biyya galee achirraa fudhatee Ameerikaa deemullee rabbi isaanaa godhu. aslii kanallee ammoo isaaniin addan baasinii carraa isaanii bakkuma takkaa godhu baay'ee namatti tola. ammoo akkana fakkaatu amma aruusa godhatu jedhan fakkaatu dura ka nikaa godhatee durallee halaalaa walitti dabalamanii warra dhaqee kabajaan warrarraa ammoo gara na dhufe akka aadaa arsiitti gabbaree fuudhee wallaahi kun ammoo rabbii walitti deebise sargis godhatu baatan ka durayyuu sargi caalaa jechuudha. akkasii qimamiin teenna deebite ammas ibsishaalleen qimamii isaan lachuu qimamiidha wallaahi jaalalaan oromoo keessaa jaalalaan tokkoffaa. akkasii onlaayinaan ol baratanii jalqabarraa waliin haasa'anii wajjin taphatanii wal fuudhanii seenaa dalagan dhugaa rabbis viidiyoo ol na jalaa fagaate baay'ee natti tole rabbiifu. akkasii wallaahi baga rabbiin ija nagaatiin wal isin argisiisee ka akka maakii ibsishaa kanas dheebota hedduu jira. yoom abbaa manaa kiyyaa arga yoom jaalallee kiyya arga ka jedhu hedduu jira waan ta'eef rabbii wal argisiisu akkanumatti isiniin jenna. kinoo kan ammoo gizee
dhaquu duraabe sapiraayizii lammataa nu godhe jechuu daawwattoota. Isitti ammoo himee jira yeroo kana. Sirraa fagaachuu hin danda'u maal jedha sirbooyyuu irra buraafi. Sirraa obsee taa'uu hin danda'u jedha. Akkasii waldaa baay'ee namatti tolaa. Qaqqaaliiwwan baga rabbiin jala nagaatii wal isin argisiise. Ammallee wallaahi rabbiin addaa isiniif fageessin gammachuu keessa walitti isinaa dhaabu. Ilma akka ibsishaa ammoo bareeda kanallee rabbiin jidduu keessanitti haa uumu. Inshaallah. Wallaahi baay'ee namatti toltanii jaalalli keessan ammallee bara baraan haaromaa adeemu jenna jaalalli keessanii. Akkasii hanqaata viidiyoon sagaleen hojjechuu dhiise sagaleen gaata hojjechuu dhiise baay'ee. Haasaallee dagadhe waan ta'eef gammachuma isaanii argi jennaan sagalee nuti hojjedhee baga gammaddanii jaalattoonni maatii ibsishaa koongiraajuleeshin hordoftoota hedduu qabdi kan isii jaalatu hordoftoota fakkeenya geemiis irrattis fakkeenya ta'e qabdi kan waa hundaan isii biraa namni kan gammachuu isii wajjin jiraatu hin argitan kaadha guruuppii hordoftoonni isii bichaan aruusa godhan akkasii nama wallaahi nama jaalatu rabbiin namaa kennu rabbi jaalala namaa kennu. Namni hedduu isaan jaalata. Isaanumatu ka jaalatanii baay'ee namatti tolanii. Isiniin jedha. Wallaahi baga nagaa wal argitanii ammallee dabalataan baga nagaa wal argitan isiniin jedha. Baay'ee natti tolan akka jetti dhugaa rabbi. Hedduu jennaan hedduu natti tole dhugaa rabbi. Baga gammaddan. Baga gammaddan wallaahi baga gammaddan. Na wajji ililchaa isiniin jedha. Hedduu akka jaaladha. Garuu samoona kana waraabutti hin jiru. Hedduu akka isaan jaaladha. Wallaahi hedduu akka isaan jaaladha. Akkasii viidiyoo kee laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Assalaamu alaikum.